Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa muslimaa akkasuma ilmaan Oromoo ashamaa harka fuunee akkam jirtu fayyaa keessanii bakka jiraattanii as dhiyeenya kana wanni mul'atu garee lama gareen tokko osoo haasawaa obbo Jawaar Mohammad duraanii dhageenye hojiitti hiinee rakkoon kun dhufuu akkasiin ta'uu ammas immoo haasawaa isaa yoo dhageenye malee furmaan hin argamu jedha. Gareen tokko immoo haasaa Dooktor Abiyyi osoo dhageenye jennee rakkoon kun dhufuu ammas immoo isa dhaga'uu nu barbaachisaa jedha. Anammoo akkaman jedha beektu Dooktor Abiyyis dhaga'uu obbo Jawaar Mohammad dhaga'uu dhabuutu rakkoo kana fide osoo hin taane nuti wal dhaga'uu dhabuu nuti tokko ta'uu dhabuu yoo nu tokko taanee jiraanne rakkoon kun hin dhuftu. Akkamitti Abiyyiin nama tokko Jawaaris nama tokko haa ta'u malee hojiin namaa wal caalaa tarii namni kun waan namni hedduun yaadee hojjechuu hin dandeenye hojjechuu danda'a. Namni sin jedhaa jirtan kun garuu rakkoon keenya inni guddaan nuti wal ta'uu dhabuudha nuti tokko ta'uu dhabuudha. Hammas haasaa Abiyyii dhaggeeffachuu osoo haasaa Jawaar dhaggeeffachuu qofatu furmaata fide osoo hin taane nu wal dhaggeeffachuu fi nu tokko ta'uudha jechuudha. Gaafa nu tokko taane fedhu jarri kun nu haa hoogganan, fedhu jara kana jalatti haa hiriirru, fedhu kabiraa nu keessaa bahu nuti tokko taannaan furmaanni yeroo gabaabaa keessatti argama. Rakkoon illee dhufu rakkoon dhufe illee ni furamaa jechuudha. Kana jechuun Jawaar Mohammad gaafa hidhaadhaa bahu karaa kana nu barbaachisa akkas jennaan lakki inni sila isa waliin jirus lakki kun nuun ta'u edaa akkas yaadde edaa akkas taate hin jenneeni inni qofti waa godhuu hin danda'u. Rakkoon guddaan har'a nutu bakka lamatti bahee nutu qoodamee jira jechuudha. Gaafa nuti qoodamne hubadha. Gaafa nuti tokko taane fedhu hayyuun jarri eegasii hojjetaa turan daran jabaatanii hojjetan. Fedhu hayyuun biraa gadaa bahu namni Oromoo hoogganu namni Oromoo dura bu'u hin dhabamu. Nuti aga nu tokko hin ta'initti immoo warri kalee hojjetaa turellee laaffatee argaa jirtan amma. Maal namni Oromoof dubbatu akka beektonni hayyoonni akka duraaniiti? Maaliif hin dubbanne? Artistoonni baay'een maaf hin dubbanne? Acaalummaa usaa ture. Gaafa Oromoon qoqqoodamee Oromoon ofuma wal deebi'u akkamitti dubbattame? Isa kamitti dubbatta? Yoo ati waan garee tokko fakkaatu dubbatte isa tokko si leellisee inni kaan qilee si buusu karaa si barbaada. Oromoon jabaan namni jabaan ammoo namni Oromummaa isaa beeku namni Oromoof Oromiyaaf hojjechuu barbaadu immoo dhaaba tokko yookaan garee tokko qofaan jaallatamu garee tokko qofaan faarfamuu barbaadu. Akka waliigalaatti Oromoof Oromiyaaf hojjetaa jechuudha. Yeroo amma namni bakka lamatti jiru akkamitti hojjetamee hayyuun? Kanaaf dirqama nuti tokko ta'uu qabnaa wanni nu jennu waan kanaaf gaafa nu tokko taane garuu warra eegasii beekamanii warra eegasii hojjechaa jiran dhiisaatii kan nuti eegasii hin beeknetu gadi ba'a. Kana jechuun waggaa baay'ee dura Jawaar Mohammad hin beeknu. Dhiyeenyuma kana inni sabaaf hojjetee saba tokkoomsee waa hedduu jijjiirama hedduu finnaan isa barree isa jalatti hiriiruu eegale. Dooktor Abiyyi illee eeganne aangootti dhufee isa barree baay'een keenya jechuudha. Akkasiimi har'as tarii hayyuun hin jiru namni jabaan Oromoo keessa jiru namni Oromoo hoogganu hin jiru namni Oromoof hojjetu hin jiru jechuu keessantu mala. Garuu ni jira baay'eetu jira. Garuu yeroo kanatti gadi hin bahu hin eeginaa gadi hin bahu yeroo kanatti akkamitti gabbaa? Gaafa nu tokko taane bara diininu ana Oromoodhaaf hin jechaa ture bara. Gaafa nu tokko hin ta'initti immoo inni Oromoonu dantaa dhaba ni tuffata maaltu kana waliin na jannaqe jedha jechuudha. Inni usaa jechuudha. Namoota baay'eetu usee jira kan ni beektan. Argaa turres argaa jirres jechuudha. Kanaaf mee haa tokko haa taanu. Gaafa tokko taane fedhu jarri amma nu jennu kun nu haa hoogganan. Fedhu jaraa jalaa haa hiriirru. Fedhu nama biraa of keessaa baafnu. Meenummaan tokko haa taanu. Rakkoon keenya inni guddaan nuti tokko ta'uu dhabuudha malee osoo nu wal taane warri eegasii hojjetaa dhaqanii hojii addaan dhaabanillee hojiitti deebi'uun mala. Warri eegasii deemaa dhaqanii gufatanillee sirreeffachuu nuti sirreeffannee jarri sirraa'u jaraatu mala. Warri ammootu gadi ba'u maalan godhaa yoon hojjedhes yoon dubbadhes furmaata godhuu hin danda'u jedhee uses hojii eegala waan ta'eef nuti tokko haa taanu. Isumaayyuu immoo osoma ta'eefuu Jawaar Mohammad fi Abiyyi Ahmad maaltu walitti fide? Jawaar Mohammad jechuun nama akka keetii nama akka kootii nama tokko. Jireenyuma dhuunfaa isaa dhiisee saba kanaafan hojjedha biyya sanaafan hojjedha jedhee nuuf jecha dubbataa ture nuuf jecha hojjetaa ture waa hedduu jijjiiree jira. Ammoo booda kana eega namni isa dhaga'uu dhiisee Oromoon didee addaan qoodamee dubbatee iyyee dadhabee haga danda'u iyyee dadhabnaan usee taa'ee jaalaaluu jira jechuudha. Sigalee Abiyyi Ahmad jechuun ammootu nama har'a biyya kana harkaa qabu nama biyya hoogganaa jiru nama teessoorra jiru nama waan fedhe isa waa balleessu seeratti dhiyeessuu danda'u rakkoo uumame kanaaf furmaata kaa'uu danda'u saba iyyatu kana dhaga'uu danda'u waraana harkaa qabu biyya harkaa qabu maaltu Jawaariif Abiyyi waliif fide? Jawaar jechuun bar nama akka keenyaati meeshaa wayii harkaan qabu aangoo wayii harkaan qabu
namuma akka keenyatti sila waan jaalala saba irraa dhalate kana qabuuf waan biyya sanaa hojjechuu qabu waan dandeettii rabbitti kenneef dandeettii qabu kanaan hawaasan tajaajila jedhee murteeffatee gabbaa'eefi malee inni waan tokko harkaan qabu yeroo kanatti ta'ee yeroo kamiyyuu Jawaarii fi Abiyyi waliif finnee madaaluu hin dandeenyu jechuudha. Osuma ta'e inni akkuma keenyatti akkuma nam tokkootti kanatu biyya sanaaf ta'a kanatu nuuf ta'a jedhee nuuf dubbataa ture. Garuu wanni inni jedhaa ture sun dhugaadha. Nutis jecha isaa sana osoo itti fayyadamne jarri mootummaas jecha isaa sanatti osoo fayyadamanii rakkoon kun dhufuu dhiisuun mala. Inni galee kanaaf warra mootummaa kana afoo gortanii waan akkasii yaada akkasii nama kaaftaniifan jedhee saatii kanatti waa'ee mootummaa waa'ee nama siyaasaa waan akkasii dubbachuu kanallee hin barbaachisu jedheen dubbadhee ture ofiifan deebi'an mammoo dubbii kana tuttuqaa jira. Ani garuu walumaa galatti yeroo kanatti dhugaa dubbachuuf waan keessa kiyya jiru osoo akka kiyya warra an takkaa nama siyaasaaf yookaan nama adda addaati jedhee dhiibbaan namarratti godhee miidhaa namarratti godhee hin beeku. Maaliif amantaa gaarii walitti qabna ammoo namoomatu jira biyya sanallee waliin qabna jechuudha. Isinii galee kanaaf namarratti baay'ee waan akkasiillee hammeenya yaadu garuu ammoo namoonni akkasitti yaadanis hin jirtu osoo yeroo kanatti waa'een siyaasaa waa'ee munni marti dhiifamee maal ta'uu qabna rakkoo kanaaf maaltu furmaata rakkoo kanaaf nutu walii furmaata walitti dhiyaannu wala hubannu jedhamee giddumaan osoo nama gubduu gidduma wanni tokko gaafa nam tokkotti mufattee gaafa uma fedhe ta'u dirqama carraan ati qabdu nama sanaa walii si araarsa yoo ta'e osoo madaan keessum si gugubduu diddeebsitee waliin deemta jechuudha. Har'a kana jechuun gareen lamatti ba'ame kun inni tokko garee tokko jibba inni kun garee kana jibbaami namni martuu wali mata dhiisaniituma irra kan saba kiyyaatu caalaa irra lubbuu badaa jirtu kana caalaa jedhanii waan namni sun namarratti hojjete nama isaa arrabsu ilaalchisaas nama ajibbisiisu dhiifamee waliin dhaabbatamutu gaarii ta'a jechuudha. Kanaaf furmaanni ka dhufuu danda'u nuti tokko ta'uudha malee yookaan nam tokko qofaa miti. Kanaaf yoo nuti tokko taane nuti warra amma Jawaar dhaga'uu dhabne jennus gaafa nuti tokko taane Jawaar ka duraa caala hojjechuu danda'a jechuudha. Waan jechoota duraa caala mi'aawu harkaa qaba. Rabbitu uumamaan kenne barumsas ni qaba namichi. Kanaaf isa inni jedhe qofa irratti xiyyeeffannee isa tokkana jedheenaan dhaga'uu dhabne isarraa rakkoo nuuf jechuu dhiifnee amma nuti tokko haa taanu gaafa nu tokko taane ka akka isaatis gabba'uu danda'a inni illee daran akka duraa caala jajjabaatee hojjechuu danda'a jechuudha. Kanaaf warra mootummaa kana deeggartanus isa qofa dhaga'uu dhabne isa akkas ta'uu dhabettanii isa leellisuu dhiisaati mi akka nam tokkootti biyya sanaa iyyuu akkam taate biyyi sun sirrooftii biyya sana keessaa gaheen hin qabaami anas biyyattiin sun biyyuma sanaan awwaamamaami biyyi sun immoo yeroo kana sirrii jirti rakkoon immoo eessaa ka'e akkamitti furamuu danda'a yoo maalillee ta'e hawaasa kana waliin dhiiga tokko ammoo biyya tokkos namumas waliin qabna jedhaati nama dhiyaadha walumaa galatti furmaanni nu tokko ta'u.